Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jirjalatti argamtan nagaan koo baga jirtutti isin haa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii. Egaa akka har'a waan ajaa'ibaatii fi biyya keenya keessa waan jiru yeroo baay'ee waa'ee meeshaalee irratti hojjedha. Waanan taajjabee fi waan biyya keenya keessa jiruu fi hatta yoo nutti himan fudhachuu waan dadhabnu hundaa biyya keenya keessaa daldalli akkuma biyyoota kamiituyyuu daldalli ni jira. Meeshaaleen barbaachisaa ta'e alaa illee hin seena jechuudha. Yeroo baay'ee biyya keenya waan jiru hunda akka feekititti ilaalla. Garuu as keessatti waanan taajjabe danuutuyyuu jira. Viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadha. Laayik sheer gochuun dagatina hiriyoota keessan biraan sheer godhaatii gaa. Warroonni chaayinaala keenya faara batatan immoo sabiskiraayibii godhummaatii keenya ta'a. Guyyaa guyyaan barumsa haa ta'u waa'ee odeeffannoo biyya keessaa haala jireenyatti irratti jechuudha hundaa'ee. Simbiraan keenya jechuudha chaayinaala kanarraa argattan waan hundaayyuu barumsa adda addaa hidheetan yaada jechuudha. Haga danda'ameen guyyaa guyyaan simbira gaa egaa akka meeshaalee ergan irratti hojjechuu qabee turee jira achi jalaa seentanii waan barbaadan argachuu dandeessan jechuudha. Meeshaaleen kun guutumaan guutuutti biyya keenya keessatti ni jira. Biyya ormaa itti gaafa laalluu hattaa wanta baay'ee ni hawwina. Anas keessatti waanan taazzabee warroonni arabootaa bakka nani meeshaa bitutti ija koo kanaan jechuudha waanan argee araboonni hojiidha haa dhufanii turizimiidha haa dhufanii isaantu beeka. Warroonni afaan isaanii ingiliffaan ittiin walii galanii biyya kana keessaa nama lamatu isaan bira jira jechuudha. Meeshaa bootaan bitu meeshaa baay'ee bootaa gaarii ta'ee fi meeshaalee smaartii ta'e kan seensisuudha jechuudha. Maamilli kooyi achin taa'ee ani meeshaan bitaa jira. Kaanii araboonni lama dhiirota ta'anii kaanii achiis immoo kan wajjin hin dhufe kan afaan isaa ingiliffaa wajjin dubbatu kan immoo afaan amaariffaa dubbachuu danda'utu wajjin jira jechuudha. Ani achin taa'ee meeshaa baafachaa jira. Kaanii dhufanii anuma biratti meeshaalee mana keessa kan kichiinidha ta'u hatta feermuzii jechuudha. Feermuzii wanni buna sitti naqattu shaayii sitti naqattu qorrisiisne kana jechuudha. Isa hunda biradistii cilfaa moqorqoraa shaayii isa kan elektiriik irratti sakka'anii too itti danfifatan kana hunda meeshaa kichiinii wanta ta'e ija koo fuulduratti bitatanii too deeman jechuudha. Borus hin deebinaa jedhanii deeman. Maaliif meeshaan barbaadan hunduu akka supparmaarkeetiitti iddoo sanitti argatu. Meeshaan ismaartii kan ta'e dhugaa dhufanii ilaalanuu innis kan isaan fidee waan beekuuf waan iddoo sun iddoo gaarii ta'e fidee dhufee achiin ga'ee achi bitatan. Araboonni kuni fidachuu wallaalaniitiin miti biyya isaaniitiin birrii ofiitiin fayyadaman. Biyya keessatti beektu araboonni meeshaa hoggaa bitan dhimma ittiin qaban har'a bitanii yoo cabe ni bitu borus deebi'anii jechuudha. Maaliif fiduu dhaban? Maa biyya kanatti fayyadaman? Nuti garuu yeroo baay'ee meeshaan akkanaa biyya keenya keessa jirra hoo jedhan kan fudhatu ijoollee muraasa kan itti fayyadamu ijoollee muraasadha. Baay'inni keenya ammallee kaargoo baannee deemna ijaan arguu fide jechuudha. Kan dura bitame osoo hin ta'in erguma gorfamuu qabnee biyaansi ayyaantu asallaatuyyuu oggaa fi kara ji'a jaati fan deema. Erga waa'ee kaargoo hin godhinaa biyya keessa meeshaan hin jira biyya keessa wanta akkanaa hin jira waan barbaadan hundaan argattanii ergan jedhu qabee jechuudha. Kanaafuu waanan ijoollee keenyas taazzabee waanan immooyyuu warroonni hojiidhaa dhufu kana hatta Adaamatti guyyaa tokko ana mudate tarii makkafaafaa guddaatti faranjoonni illee sirriitti bitatan kan jedhu naa jaalsiseef baay'isoo faranjoonni sirriitti jiru Adaamaa keessa jechuudha. Yeroo baay'ee hoggaa isaan suuqirra olii gaddeeman argita. Supparmaarkeettii yoo seenan inni argita. Maali waan barbaadan inni argatu asitti jechuudha. Nuti garuu waan biyya keenya hin beeknee fi waa jiru nutti fakkaatu. Wanta jiru hunduu feekii waan akkasii nutti fakkaata sammuun keenya. Garuu isaan tolchanii waan beekaniif shaantuma ofii qabatanii biyyaa ba'anii dhufanii asitti meeshaa ofii guuttatanii itti jiraachaa jiran hojiidhaa warri dhufu jechuudha. Kanaafan tizirtii kana qabadheen kara keessan dhufe meeshaaleen ani ayyaantu bichaa miti ijoolleen Oromoo danuutu jira sooshaal miidiyaa akkaataa isinitti dhiyaatu naa ta'u akkaataa kaanii naa ta'u maa biyya keessatti hin bitanne oo galtanuyyuu immoo maan bitanne baay'ee biyya keessatti galtee meeshaa akkanatti hin bitadha jechuun kiisii keessaa baasanii ulfaachuu danda'a. Garuu yaa ta'u malee ni dandeessan. Achis teessanii immoo bitattanii guuttachuu ni dandeessan. Filannoo lama qabdan feetan galtanii bitachuu dandeessu. Lakki immoo guuttadheen galaa hoo'ettan
akka barbaadanitti abbaa barbaadan irraan bitattanii teechifachuu dandeessu. Maaliif kaargoon isin nyaata? Maa qaraxa biyyoota biraatii daldala taatan? Maal obboleettiin keessan biraa yoo isin faana hojjette maal ta'a? Obboleessi keessan biraa yoo isin faana hojjette maal ta'a? Yeroo hunda qaraxa biyyoota biraatii laattassanii yoo ofii keessanii boorsaa keessatti isin hafe maaliin? Gaafa bittanii wanni achitti wanni darba qaraxaan darba. Asitti kan fattashee qarshiidhaan fattashu. Kana hunda keessa dabarree inuma nutti himama. Meeshaan feetan, halluu feetan, filattanii ijoolleen onlaayinii irraa gadi buuftanii koomentii naa barreessaa. Meeshaan biyya keessatti dhabame yoo jiraate na gaafattanii koomentii jalatti miti meeshaa akkanaa dhabne naan jedha. Maaliif ho'asii Adaamaadhaa dhume? Finfinnee fidu. Itti himtaa itti argisiistaa nuun fidu jettaniin gaafa torbanii meeshaa sun qophaa'ee isin eega. Kanumaa jechuudha namni deemee jira warri biyya keessa warri daldalu biyya keessa. Ani amma fakkeenyaaf yeroo darbe ijoolleen carqii soofaa hababaa qabu shaamarratti hababaan taqqafamu isa na gaafatan. Na gaafannaanan gaafachuu dhaqe mana wanni itti gurguramutti jechuudha. Natti kolfan. Sababbiin maali naan jechuu dandeessan? Maaliif kolfamaree meeshaa gaafachuun naan jechuu dandeessan? Faashinii hordofan waan ta'eef ani immoo kan durii tan gaafachuu dhaqe waan ta'eef eessa jirtaa eessa turte? Amma yoo finne maaltu nurraa fida namni faashinii wajjin deema yeroo wajjin deema namni naan jedhan jechuudha. Haga kan nuti bakka isa kaleessaa yeroo 5 baranaa waggaa 10 baranaa waggaa 11 baranaa biyyaa baanesan isa santu sammuu keenya keessa jira malee biyyi meeshaa hin qabdi. Jedhee isin beeksisuufan kana dhufee warroonni immoo lakki miti jettanii soo jiraattan saanduqni koomentii kiyya isaa 24 banaadha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja bakka jirtanitti nagaa naa ta'a.